waancaa Nations League taphatu muraatiin har'a Spain Portugal Allianz irratti taphatu morkiin biyyoota kanneen lamaanii biyyiti har'a shaampiyoonii ta'e seenaa dorgommii kana keessatti yeroo lammaffaadhaaf carraa shaampiyoonii ta'uu ni qabaatu. Kana dura dorgommiin kun erga eegalee waggaa muraasa 2008 eegalee marsaa afuraffaadhaa fi France Portugal fi Spain yeroo tokko shaampiyoonii ta'anii jiru. Amma Portugal fi Spain xumuraaf ga'anii jiru. Gariin irra injifatee yeroo lammaffaadhaaf shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa qaba waan ta'eef. Keessumattuu tapha murteessaa yeroo murteessatti walitti dhufan jettee kaasuu dandeechaa. Spain Fransin garee cimaa injifatanii lamaan isaanii yeroo walitti dhufanidha. Addatti garuu gareen biyyaalessaa Spain taphoota 13 darban waancaa Nations League kana osoo hin mo'atamin Imaraatiin jiru har'a fuulduraa Cristiano Ronaldoodhaan durfamuu fi Lamine Yamaliin kan durfamu garee dargaggoota fi garee giddu galeessota umriirra jiran manguddoos of keessaa qabuun dabalan Portugal waliin morkiin taasisan gamanumaan kan eegamudha. Keessumattuu Spain yeroo kanatti kubbaa miilaa addunyaatti irratti biyya sadarkaa Toophii yookaan irra gubbaa jirtu jettee kaasuu kan itti dandeessudha. Dargaggoota kanaanii waancaa Awurooppaadha, waancaa Nations League fudhataniiru. Dargaggoonni kun akkamiin akka De La Fonte ittiin qindeessan ajaa'iba jettee kaasuudha kan itti dandeessu. Haalli isaan Firaansiin goolii 5 fi 4 ittiin injifatan ammoo tapha san irratti Yamal goolii 2 galcheera. Har'a Cristiano Ronaldo umrii isaa walakkaadha waliin 23 irra caala. Lamine Yamal irra Cristiano Ronaldo abbaadha, abbuma isaati jettee kaasuu dandeessa. Durinumaa yoo Oromoon umrii 15 fa'aatti fuudhaami. Akkas jedha seerri isa irratti Lamine Yamal fi Cristiano Ronaldo faallaa walii ta'anii kan isaan taphatan eenyutu ga'umsa kana mul'isa jettee tilmaamuudhaaf rakkisaa kan inni ta'e. Miidiyaan galuu akkas jedhanii kan isaan waliin tilmaaman CR7 garuu tilmaamni keessan sirrii miti jedhe. Inni tokko keessaa ba'uuf inni tokko reefuu dorgommiitti seenuudhaaf deemaa jedhan. Yaadni kun anaaf sirrii natti fakkaata. Akka kootitti wal morkisiisaniiru, wal dorgomsiisaniiru, garuu muuxannoon wal fayyaduu danda'a. Garuu dargaggeessu kun haalli inni amma kubbaa miilaa akka kilabaatti akka biyyaatti Baarseloonaa fi Spain waliin imalaa jiru tapha har'aa kanaan tilmaama oobtan kenne tokko waan dhugoomsu natti fakkaata. Harka 50 tuqaa tokko Spain shaampiyoonii taati kan jedhu maraafuu halkan sa'aatii 4 eegalee CR7 immoo Lamine Yamal badhaasa baalaandooritiin murteeffata kan jiru tapha daran eegamudha taphni kun. Keessattuu waa'een Yamal waan haasofteellee fixuu miti. Waa'een mucaa kana umrii kanatti taphataan seenaa hamma kana hojjete xiinsammuun taphataa kanaatu taphataa umrii 10 keessa jiru 17 waan si jechiisisu miti. Xiinsammuu baay'ee jabaa ta'edha kan qabu. Akkaataan inni kubbaatti qabatu, akkaataan inni taphattoota sarratti isaa bira darbu, akkaataan inni rukutaa sarara penaaliitiitiin alaa kubbaan inni galchu luka miilaatiin baay'ee si dinqa mucaan kun. Yeroo tokko uumamni akkas si badhaafti akka Lamine Yamal kanatti jechuudha. Taphataan kun umrii kanaan baalaandoor fudhachuudhaaf deemaa jira. Waan dhagaamee ta'ee hin beeknedha. Waancaa kana kan milkeessu yoo ta'e daranuu carraansaa bal'ataatu kan deemu. Tapha darbeen kaasteerta goolii tokko galchee kubbaa goolii taate tokko mijjeessee jira. Sanaan ala garuu Baarseloonaa waliin bara kana yeroo milkiidha kan dabarte. Baarseloonaan haala sanaan walakkaa xumuraatiin Champions League Awurooppaatiin Intariin osoo mo'amu baate tapha xumuraatiin ga'e taphataan kun waan addaa waltajjii kana irrattis nutti mul'isuudhaaf carraa qaba ture. Portugal fi Spain morkiin taasisan CR7 yookiin Cristiano Ronaldo fi Lamine Yamal gidduu jedhanii akkaasan malee garee kana keessa taphattoonni jiran garee lamaanuu keessa eenyu fa'i kan jettee ilaaltoote taphattoota ciccimoo taphattoota qaxalee addunyaa kanaati hedduun isaanii Spaanis ta'e kan Portugal jechuudha. So akka gareetitti indoomina olaanaa qabudha gareen lamaanuu, keessattuu gareen Luis de la Fonte kan Spain carraa waancaa kana fudhachuu bal'aadha kan qabu. Waancaa kana kan milkeeffatan yoo ta'e egaa yeroo lammaffaadhaaf shaampiyoonii ni ta'u. Dargaggoonni kilaba kana keessa jiran taphattoonni sarara fuulduraa dargaggeeyyiin Baarseloonaa garee kanaaf hedduun isaanii galtee ta'an tapharraa kanaan ga'umsisan mul'isan ni eegama. CR7 Cristiano Ronaldoon waggaa 40 irratti argama. Egaa waancaan guddaan inni milkeeffachuudhaaf carraan qabu amma umrii kanatti waancaa kana jedhamaati kan jiru. Sanaan alaa taphataan kun egaa waggaa 40 kanatti sadarkaa kanatti qixa kanaan morkataa ta'e yookiin ga'umsa fuullaadhaan deemuun isaa taphataan kun uumama addaati kan si jechisiisullee tiim wal fakkaataadhaan kubbaa miilaa keessatti qixa kanaan morkataa taate keessattuu gaafa taphataa sarara fuulduraa taatu dirqama goolii galchuu qabda waan ta'eef saffisi barbaachisa waan ta'eef cimina si barbaachisa waan ta'eef sana eeggate sadarkaa kanatti imaluun isaa Cristiano Ronaldoon jaarraa kana keessa miti jaarraa dhufuufis rikoordiiwwan inni qabate seenaawwan inni hojjate qooddachuudhaaf yookiin isaan qixxaa'uudhaaf tasuma waan hin yaaddamnedha kan fakkaatu. Taphataan kun egaa biyya isaatiif goolii 137 galchee jira.
taphattoonni isaa gad jiran garaagarummaa goolii hedduun caalamanii jiru. Kana booda taphataan qixa isaatiitti waancaa hirmaannaa biyya isaa argatee yookiin goolii amma kana galchi inni jiraata jettee jara kana keessatti waa yaaddu hin fakkaatu. Taphoota 220 biyya isaatiif hiriira jira. Kunis riikoordii addunyaati gaa. Har'a garuu tapha murteessaadha jettee isaaf kaasuu dandeessa kan Laamin Yaamaal akkuma jirutti ta'e. Keessumattuu egaa atuu gaafte tariitii Ispeenii fi Portugaal gaafa walitti dhufan immoo riikoordiin biyyattii walitti qaban faallaa ta'uun illee tilmaama kana hedduu goobsa. Tariitii yeroo jalqabaaf tapha qabxiitiin Portugaal Ispeen kan injifatte tapha jalqaba Kiristaanoo Roonaaldoo waggaa 21 dura Ispeen waliin taphateedha. Kan michoomatiin tariitii bara 2010 injifatte tapha jalqabaa sanaan qabxiidhaan tapha jalqabaa isaa CR7tu seenee taphate. Har'a tapha xumuraa kanaan deebisanii injifatanii shaampiyoonii ta'uu kan jedhuu fi haalli ittiin akkasuma Roobertoo Maartiinez garee kana ittiin qindeessan fooyyedha. Kiristaanoo Roonaaldoo irratti amanuun isaanii taphattoonni akka Viitiinadha ammoo garee kana keessa jiraachuu isaanii mataa isaanii morkiin har'aa kun daran akka eegamu tapha baay'ee hawwataa ta'a jedhameeti kan inni eegamu. Maraafuu Portugaal moo Ispeentu yeroo lama waancaa kana fudhata kan jedhu egaa daran kan eegamu. Sana dura garuu sa'aatii 10 eegalee Jaarman Firaansii waliin sadarkaa sadaffaadhaan xumuruudhaaf morkiin taasisan ni eegama. Guyyaa sa'aatii 10 taphatama garuu taphni kun. Yeroon keessan goolabamee jira jechaa jira teeknishaanni keenya Shimallis. Walumaa galatti marii keenyadhaatiin dhimma biyya keessaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa akkasuma waancaa Itoophiyaa taasifannee jira. Biyya alaatii waancaa Neeshins Liig tapha xumuraa Portugaal fi Ispeen gidduutti geggeeffamu irratti